Ilaal kunoo warreen Dubaay jarreen maallaqaan badhaadhan keessaa jarri tokko maallaqa keenyatti maal goonu yookiin maaliin bitannu jira jedhan. Kunoo haala kanaan teessuma mana fincaanii yookaan waan irra taa'anii fincaan baanee qulqullaa'an qaama isaa guutuu warqii daayimendiidhaan guutameen ibsatanii, kana malees konkolaataa guyyaa guyyaan qaqayyaranii yookaan geggeeddaranii akka barbaadan badhaadhanii jiraatan kana anis viidiyoo koo hadhaatiin aftaamonni yookaan immoo warreen duniyaadhaan badhaadhan Dubaayin keessatti argaman hedduun jira gocha isaaniitiin addunyaan kun ajaa'ibsiisataa jirtu hadha qabadhee dhiyaadheera, na waliin tura. Tokkoffaa yookaan jalqaba irratti qaama konkolaataa warqii yookaan daayimendiidhaan guutamte kana meeqan keessantu beeka laata? Dubaay jireenya jaraa keessatti mirgaa fi bitaadhaan oliif gadiin qabeenyi jaraa babal'atee gurguddachuun hanga dhumaatti kan jiratti mul'atedha. Karaalee gurguddaa Dubaayin keessatti argaman irratti yeroo tokko makiinonni bakkeen isaanii yookaan immoo konkolaattonni irra keessoon isaanii warqii yookaan daayimendiidhaan guutummaan guututti uwwifaman isiniin walitti dhufuu yookaan arguu dandeessanii. Kun waan haaraa yookaan waan ajaa'ibaa isinitti hin fakkaatin. Jarreen Dubaay biratti immoo wanti kun waan haaraa miti, waan baramaadha. Makiinaan kun yookaan konkolaataan kunis warqiidhaan yookaan daayimendiidhaan akkana guutamee ka'e gatiin inni baasu doolaara Ameerikaa miiliyoona 7 yookaan miiliyoona 8 gatii kana fakkaatuun gabaarra ooluunsaa ni dubbatama. Makiinaan yookaan konkolaataan kunis warreen jiraattota Dubaayin keessatti argaman warreen qarshii yookaan duniyaadhaan badhaadhan kanatti bituun waan itti jabaatu hin fakkaatu. Warshaan makiinaa kana oomishan tokko makiinaa kana xiqqoodhaan yookiin diizaayinii bichuudhaan oomishuudhaan fidanii agarsiisuudhaan bittaaf gurgurtaa kana jalqaba irratti raawwatu. Sana booda warshaatti deebi'uudhaan makiinaan kun yookaan konkolaataan kun hanga xumuraatti hojjetamuudhaan gara gabayaatti bahee yookaan gabaarra ooluudhaan gurgurama. Bakka adda addaatti yeroo baay'ee warra fuuchuudhaaf yookaan kaadhimamuudhaaf warqii harkaa bituudhaaf rakkachaa tureera. Waan kana garuu immoo yennuu argu baay'ee sammuu isaatiin ni dinqisiisatama. Inni lammaffaan immoo mana fincaanii yookaan bakka taa'umsa qulqulleeffatan warqiidhaan guutamtee akkasiin hojjetamte kana kan waliin ilaallu ta'a. Bocasii bareechuudhaan bakkeen irra taa'anii haara galfatanii fincaan itti ba'an kun haala guutummaan guutuutiin bocnisii yookaan qaamnisii keessoo fi bakkeen warqii yookaan daayimendiidhaan guutamuusii addunyaa kana afaan qabachiisuu yookaan baay'ee ajaa'ibsiisuu danda'eera. Akkuma isin argitan gamoo guddaa kanaa fi keessoo isaa mana fincaanii yookaan bakkeen qulqullina warqii yookaan daayimendiidhaan guutummaan guutuutti hojjetame kun seentan taatan arguu ni dandeessu. Muuzeemota addunyaa kanarratti argaman keessaa muuzeemonni yookaan warqiidhaan guutamuu yookaan daayimendiidhaan guutaman keessaa inni tokkoffaan addunyaa kanarraa muuzeemii kana akka ta'e galmeen addunyaa kanaa ni dubbata. Galmee kanarrattis akka galmaa'ee jirutti 40,000 fi 240 daayimendii of keessatti qabatee akka inni jiru ni dubbatama. Kana malees daawwannaadhaaf biyyoota adda addaarraa kan gara kana imalan baay'een jira, 10,000 lakkaa'amanii. Isaan keessaas bakka muuzeemii kana keessaa la seenan haaluma isin argitanu kana footoo yookaan suuraa ka'uudhaaf bukkee dhaabbatanii yeroo baay'ee ka'uu ni danda'ama. Gatiin warqee ittiin irra taa'anii mana fincaanii kana qulqullaa'an ittiin hojjetames doolaara miiliyoona 2,500tti ni tilmaamama. Inni sadaffaan baasii yookaan konkolaataa nama ajaa'ibu.
baasii yookaan konkolaataan kun salgiidhaaf waan dhufee tarree gale fakkaata. Wanti akkana biyya keessa jirru keessatti yookaan Itoophiyaa keessatti salgii yookaan yeroo cidhaatii kan nu arginu yeroo baay'ee. Makiinaan kun bakkee Dubaay keessatti yookaan immoo karaalee gurguddoo Dubaay irratti yennuu argitan kan abbaa taayitaa tokko yookaan immoo kan salgii yookaan cidha adda addaa raawwachiisuu deemaa isinitti fakkaata. Supperbaas kun garuu isaa miti. Kun meetira 15 kan dheeratu karaalee gurguddaa Dubaay irratti arguu dandeessan. Supperbaasiin kun akka bara faranjootaatti yookiin immoo warroota Awurooppaatti bara 2011 keessa kan gabaarra ooleera. Supperbaasiin kun kan inni itti hojjetame yookiin hojiin isaa itti eegalame Yuunivarsiitii Haalaand keessatti GST kan jedhamu barattoota yuunivarsiitii kanaatiin hojjetamuunsaa ni ibsama. Makiinaan kunis yookaan immoo Supperbaas kan jedhamu kun yeroo tokkotti namoota 32 of keessatti qabatee oliif gadi geessuu ni danda'a. Sa'aatii tokko keessattis kiiloomeetira 200 ol deemuu ni danda'a jechuun dubbataniiru. Wanti nu qabannee dhiyaanneedhaaf kanuma. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti subscribe, like gochuun nu faana turaa. Nagaan nu turaa.